warri arraba nutti baasan rabbii haaliqaa biyya waliin nufi dee fayyaa nu kanneen miidiyaa kana wal nu barsiisee waliin nufi dee jecha afoon illaa rabbi si akka jechu ani ishee qatee son ta'in afoon illaa jechuun kun waan biraa son ta'in nuti nama faana sallanne harargeen tuqamtu malee hin dubbattu harargeen qeeqamtu malee nama qeeqtu isinii galee nu tuqanillee hin tuqamnu gisee ammaa kanatti maaliif tuqamuu keenya caalaa kan nu tuqe haa akkamii ilaalla waan ta'eef isinii galee akkasi. Badhaasa meela kosota kadhaadhu badhaasa tokko jira geema qabaansa. Habibti wanni tette waan bareedaadha yaada bareedaadha. Hayyee rakkoon qabu. Akkasumas hin jechuu barbaade. Ammallee fuula duraanillee nuuf jiraadhu. Arraan tanaa midhaan duraanuu siin beeka. Wajji turra biita ka keessa nan beektu maleeti. Saniifuu ammallee mataa gadi hin qabatini ammallee dhugaa keetti hin laalini hoomantii akkasumaaf jiraadhu siin jaa Habibti ta'e qaali taankiyuu foolollee naa deebisii siin jaayyee. Ni deebis. Laal abbaan takka eenyu galcheette? Badhaasaa tokko laalii galchimee badhaasaa jala yoo jiraatte lakkoofsa takka tuqadhu. Gasti erga dhugeen. Kutee jira sitti ergachuu ture lakkoofsa takka tuqachuu. Koi na rafiti. Ikama si kabdi, ikama waggaa lamaa qabdi. Haga ikama si dhumatutti mana arabaa ol seentee dalagatte kuma hiriyoota si kuma warri asirraa sappoortii si godhu kun ikraame maal kunuun bisaanii mana arabaa ta'anii dalagatu. Akkasuma dalagatti silleen. Amma kana boodarraa ajandaa waa karaa lubbuyyeetiin jira. Aku dhaabaa bakka dhumatee jira. Ajandaa biraa barbaadadhaa malee jechuudha. Akkasi. Fayyaan kiyyaa dhugaadhaa dubbiin teetii ani fakkii jechuun gaafa rakkadhallee already la cinaa dhaabbatee bika kanaan nagahee Dr. Maryamillee iqaamaa san akka nama takkattee hadooddee naaf dhaabbattee asiin nageesse haa galatomtus zajaansi jannataa ilmi namaa galatoomi namaan jaha galata namaaf galchuu rabbii galata isaaniitillee hin wallaalle galata namaaf beene galata rabbiitillee beeku nan jaaladha nan kabaja. Qoma jaalibsaa dabbaan ati kumaatamaan jechuun gareedhaan namni wallaahi azii wabillahi karim agarteemi abbaa fadhee rokkootu qaqqaba malee waa dhabaa qaqqaba malee abbaan fadhee eenyooli beeyta namni fayyaa jahan qabu waan dhabee qabu cabsee beeysee buruusee sa'a diidamee uffa dhaabbatee dalagatee keessaa ba'a namni wanta qatee wanta qeeffata si galee si dabru gufuu hedduu jira gufuu hedduu san bira taruuf obsa beeksisaa arra sinaan obsan qabaannee jecha namaa waa'ee namaa dhagahee gorsa namaa dhagahee tarii bika kana gorsoo malee sana isin gorsilaa jechi namaa waa nama godhee ana miidiyaa irraa galcha. Si galee ani galata namaa isin wallaallee already gizana halargummaa kana gadi fageenyaan argummaa xiyyeeffannoo maddee galata fatiidii fi galata Dr. Marjoo wallaaltee waan jiru keessa loonee bara ani wallaalle aslan wallaalullee galata isaanii rabbi galmaan haa ga'u. Garuu yeroo akkasitti ani qarqabamee yaani haatus dhabaatus na cinaa dhaabbattanii halkaniif guyyaa hirriba dhabdanii ammaa laqa isiniin kafalu addamoo safiiraa isiniif muru namummaa kiyyaaf hargummaa kiyyaaf jaalalatiiyyaaf quuqama kiyyaaf kan bultii qabu bultii isaa dhiisee kan dalagaa qabu dalagaa isaa dhiisee si galee abshir lubbuyyee jehee agoogama kiyyaaf quuqama kiyyaaf na cinaa dhaabbattanii namummaa hargummaaf jechuudha. Ihummaaf bika kanaan dhageessanii jechuudha. Ani kanaatu natti dhagamee baay'ee sin jaalladha baay'ee sin dhiqeeffadha. Namni fayyaa qabu waan dhabeen qabu namni tokko tarii akka sabaa hin addaatitti akka biftee addaatitti yaadni nama garaagara. Ani harar Ayyee galatoomii dubbiin guddatteef maaltiif fayyadaan amma waan isin hin jiru alaa kulli haal ijoolleen keenya biyya Awurooppaa Ameerikaa jirtanilleen kan gara biyya Dubaay gisee dhuftan injoo godhu barbaadan nama ambaa bira dhuftanii injoo godhu sun ta'e nu as keessa jirra asumaan nu dubbisaa isin hin jenna hatta wardaan gaafa biyya kana dhufte yeroo baay'eeti dubbisaa ture keessaa nan beektu waan ta'eef nan dubbisne asuma dhuftee joorteetuma achumaa gara deebite. Kanafi namni keessan ni jira bakka naallee beeku baasin beeku re'a nama giseen achi dhaqoo ijoollee arsiin na simatee ijoollee arsiin na taqabbalee ol hin baasne malee. Ashi TikTok kenal.
Yeroo baay'ee si barreessaa ture. Maafusa. Egaa bayaan nama Bayaan nama jedhu ijoolleen asii akka jirtuun sa'u baran kana takkabbale achitti samma ijoollee arsiiti dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma walitti himna. Jechuun wal hubachuu dhabuudha yeroo baay'ee keessaa yeroo baay'ee si barreessaa ture. Eessa jirta akkamitti jirta wal agaruu dandeenyaa siin jedhee si barreessee ture. Ijoolleen keenya biyya Awurooppaadhaa dhufanillee asitti amma namoota muraasa hojii agarra malee hundi bakka biraatti simata. Ijoollee biraati. Nuyi waan isin biraa isin godhu osoo hin ta'in asumatti wal agarree obbolummaa waliin yoo dabarsine sappoortii yoo goone hojii bareedaadha. Taraa waliitiif ammoo asumaanuu inni isin hin janna nu baraadhaa jechuudha. Okay, galatoo bilfaadhu. Aara bakka jira kan amma dhaqee wanni kan kee TikTok kan keessan dura nagarree wallahi. TikTok kiyya kana meeqa asumaanuu guddaa qaba. Kuni haarii arra baname kun. Kanarra banatte okay. Akkasii fooloo godhaa hammanni banate kana fooloo godhaa ida'uu tan dura balleessaadha. Asumaanutti dabalama. Maafusaa nama jaaramullee isiniif ol baasa. Fooloo godhaa itti dabalama. Isinis akka shamaratti nama nutichi keessaa qabnu. Maafusaalleen jabeessuu qabdan bakka barbaaddanii isin dawwaltanii waan dubbaa keessaa barbaadan godhachuu dandeessan asiin bayaanis qabadhaa. Ijoollee lamaan tana jabeeffadhaan isiniin jaa warra dubbaa keessaa har'a jammara namni isaan arge kuno. Ijoollumaan argee dubbaa keessatti arguun guyyaa jammara isaan. Anillee na Tireeni maal fakkaata? Maal jettee lubbuyyee? akkasitti bayaan anillee nama Dubaay dhufuuf hin deema nambara keenaa Eenyu bareedaadha. Amma nama tokko tokko yaada kannina Nazir Nuura. Abshir warta yeshi rakkoon jiru na dubbisa sumaana maa hinaan jiru. yaa wallahi dhugaa dubbachuuf anjoollee teenya argee takka barbaadeetiin dabeecha keessaa geeleeti takka qofan uffata gurgurtu takka qofa feeruusaa qofa argee malee heddumminaan ijoolleen Isaan ati agartee ati deeratti isee gartee gollisu kadaleetu. Assalamu alaikum. Okay, walaikum salam. Waalaikum salaam Nazir. Naga wanti shaafayyaadha hundi keessanuu ibsa. Michiyoo tana hin beekne jechuun maaluma taate dhiyoo tana emotional taate hoggaa isin viidiyoo tokko Facebook irrattis muranii hoggaa gadhiisan arkeetiin ture. I'm glad to see you, Polititia, Debite. When you see Kakachelani, and you can't Makina of Jiradifama, telephone, when you were a date in Deba. Lucky. Nama Virati. Sorry, sorry. Nama Virati, Nama Civil, sorry, Namina. Okay. Abate, Kakajel TV, Cicero TV, when you want to tolte. Ati asumanu Oromoda. Orang kade ati Oromoda. Wetin Oromo tana Ali grade mero gari akkanatti hoggaan karra imajiro. Hala ati walumaa galatti Nazir Nuura namni jedhamu fake Oromoo jechuudha. Akkasimi Maal jette? Nazir Nuura namni jedhamu fake Oromoo nama jedhamu jechuudha walumaa galatti. Faranji je afaan guddadhu tolchi babbare yeroo na wajjin haasu No, afaan Oromoo waan ati beekte waan afaan Oromoo beekte. yaa biyya tamirra naanasa Waan afaan Oromoo beekte jechuudha. amma biyya tamirra naanasa hojjirta Biyyi asiin haasa'u jiru Hadamaa. Hadaamaadha ganda kam Asraandi. Okay, gaafaan dhufee achitti naan haaso'ita amman tana makiinaan oofu jira. Nin dhufa baatii lama Maala si goota? Ayaan faranjii maala si gootati? Itoophiyaa keessa? Faranjiin dhufteeti laaltee hooma isinti jirta nuun laala kaa maali jirta ni jiraamte. Aywa, waan bareeda makiinaa takka bittanii isin. Nazir ati ilma arsiiti ilma sabni guddaan beeku arsii joommaa sitti ulfaatti. Animo. Yeah. Sanu Arsenal
Arsenal clear a fighter ni beita miti ati oromo da musa kamina RC faranjiti faranji RC faranji jechuudha akase jechuudha ba Okay, galato RC faranjiti da kon kamtu wala hundattu makina takabittani sinje bar makina rengada Facebook ora to tansan iddani esa maisar hanka ma makin wa birajirta makinan ka ta bitamte bar dumatte malak makina lala jiran is done already ati makina qorqoro hanka ma qorqoro saita makina muram takhiyan ku no makina itijabati thank you abba makina bitamtu kanitani Naki abba makina bitamtu kanitani baik bo qorqoro bari anu nimbita anu anto kitchen nimbita qorqoro hai no qorqoro padage qorqoro tu makina ummanni waan biraa kami addunyaa qorqoro man tu makina girti makina direena wan qorqoro bidura qorban to ko wali bura jirta wa qaata dhumatteen sinje namni waan sanii kaasu jira amma makina bitamu afa sambara nimbita me videos no basi me sura makina sariya no basi sura makina sariya pena khiyam biyara bajira biyara dama biyara no biyara banjiru video biyara banjiru Ethiopian jira asba video amma dhugumatti yeroon qaba yeroon kana hunda si Nazir amma Amerika ta'e yeroo kana hunda qaba si fakkaata sama da sanin amma dhuguma amma yeroon qaba si fakkaata gize ulla gize alling lanta wacce biya hanqanaahu alhamdulillah ji si wajjin taaya saudiya demi salati sunna dala faso akkana jechuun maali yoo maalati waan maal taate ala dura jani takara dalal lagay orda usati ko